waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha waan nuti guyyaa guyyaatti dhageenyu. Egaa yeroo tokko baay'ee nama gammachiisa, yeroo tokko immoo baay'ee nama gaddisiisa. Egaa har'a immoo waan baay'ee nama gammachiisu isiniif qabadhee dhufee jira. Tole egaa ashamaa harka fuunee kan jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nagaa baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kootti isinillee akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Tole egaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa warri maatii koo immoo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessan itti haa fufu isiniin jechuun barbaade. Egaa har'a maaluu qabattee dhufteetti jechuu dandeessu jechuudha. Egaa suuraa asirratti maxxansee jiru kana jechuudha. Micaa'uun kun kan ishiin hojjettu United Arab Emirates irraati jechuun Dubai jechuudha. Achirraatti hojjetti jechuudha. Egaa yeroo tokko carroota akkasii argachuun baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Egaa micaa'uun kun akkuma keenya akkuma warroota kaanii jechuudha gara biyya Arabaa yookaan gara United Arab imaltee deemte jechuudha. Achi hojjette jechuudha. Egaa ishiinis hojjettuun kun mana eenyuuti hojjetti? Mana haadha pirezidaantii United Arab haadha isaa biraa hojjechaa turte jechuudha. Waggaa 15 hojjette jechuudha achirraati. Egaa eengaddaa ayyaana waan ta'eef isaanis ayyaanaaf gara haadha isaanii dhufan, haadha isaanii ilaaluu dhufan jechuudha. Achi maal jettee gaafattiin suura isin faana ka'uu jetteen gaafatte jechuudha. Jennaan innis dhugaa dubbachuu fi baay'een keenya hin beekna biyya kana keessatti kan suura nu faana ka'an miti. Carraa ijaan nu arguudhaaf fedhan qaban nu gadi qabu waan ta'eef jechuudha. Ilaalchi isaan nuuf qabanii ilaalcha baay'ee badaadha. Dhugaa dubbachuuf hin beektu baay'een keessan keessa jiru malee baay'een isaanii ilaalcha isaan nuuf qaban ilaalcha baay'ee duubatti hafaadha jechuudha. Akka namaatti nu ilaalan jechuudha. Garuu mucaa'uun kun hin gaafatteen jechuudha. Gaashii hin gaafattuun isinis ati Itoophiyaadhaa jedhee gaafateen jechuudha. Eeyyee jettee muceetti maqaan ishee Sannaa jedhamti. Ati Itoophiyaadhaa jedhee gaafannaan eeyyee jetteen jechuudha isheenis. Innis fuula ho'aadhaan akkuma suura isaa irratti argamu kana fuula ho'aadhaan osoo nyaaran guuree osoo maaliin jedhin ishii faana suura ka'e jechuudha. Ishiin illee gammaddee wajjiniin suura kaatee jechuudha. Achi maal jetteen ishiin isaanii nama baay'ee amala qabeessaa wayii nama gara laafessadha. Nama baay'ee gaariidha jetteetu jechuudha kan ishiin dubbatte jechuudha. Ishiin illee gammaddee wajjin suura kaate jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko ilaalchi isaan nuuf qaban ilaalcha addaati. Kanaafiyyuu inni immoo fuula ifaadhaan osoo nyaara hin butiin osoo maaliin jedhin hojjettu isaanii faana ka'e jechuudha. Egaa dhalli namaa carraatu wal dabarsa malee namni nama dhugaa dubbachuu fi namni namaa inni kaanis bareedaanis fokkisaanis eenyumtuu jee sagaliin dhalanne garuu carraatu wal lama dabarsa jechuudha. Carraatu wal lama dabarsa malee namni namaa gadi ta'ee miti jechuudha. Isaan immoo akka namaatti iddoo nuuf hin qaban wayin akka namaatti nu ilaalan garuu baay'een isaanii immoo kabaja mataa isaanii irra dabarsanii nama kabajan jiru jechuudha. Baay'een isaanii kabaja addaa namaaf qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een isaanii kabaja addaa namaaf qabu. Baay'een isaanii immoo bifa namummaatiin nu ilaalan jechuudha. Garuu inni immoo dhugaa dubbachuuf pirezidaantii miti. Warroonni kaanii warrumti mana keessa taa'aniyyuu ani isaan nu godhan hin beekna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan isaan nu godhan jechuudha. Garuu inni immoo carraa akkasii ishiidhaa kennee wajjin suura ka'uusaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Suura wajjin ka'ee maal jedheeni Dr. Abiyyi biraan nu gahee Dr. Abiyyi biraan nu gahee jechuudha. Dhugaa jechuun baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee maaliif ilaalcha isaanii namoota keenyaaf qabanii haala isaanii kuni ilaala jechuudha. Isinii galamti amma kun fakkeenya ta'a jechuudha. Namoota warra kaaniif warroota ijoollee keenya cunqursanii warroota ijoollee keenya irratti rakkoo garaagaraa geessaniirraa fi fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Egaa namni namaaf ilaalcha akkamii akka qabu fakkeenyaaf ati jireenya kee keessatti nama guddaarraa waan gaarii baratta. Namni sun waan gaarii yoo hojjete nama guddaarraa waan gaarii baratta jechuudha. Guddaarraa
kanarraati waa baay'ee baratu jechuudha. Uummanni kun waa baay'ee irraa baratu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni kun yeroo baay'ee ilaalcha inni qabu beektu baay'een keessa warroonni Dubaay keessa jiraatanii uummata Itoophiyaatiif jaalala akkamii inni qabu beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaarii fi nama fakkeenya gaarii qabu ture. Maaliif yeroo baay'ee ilaalcha inni ijoollee keenyaaf qabu miidiyaa irratti numa argaa oolla jechuudha. Inuma argina yeroo inni dubbatullee jechuudha baay'een keenya dhagaa turre jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa uummanni naannoo suni yookaan warroonni ijoollee keenya gadi qaban, warroonni ijoollee keenyaaf ilaalcha hin taane qaban, warroonni ijoollee keenya akka namummaatti hin laallellee jechuudha. Nama kanarraa waa baay'ee baratu jechuudha. Maaliif namni kun hamma fedhe haa ta'u isaaniin ol jira jechuudha. Beekumsaan isaaniin ol jira. Amma warroonni gadi nama qaban maal jedhan warra mana keessa warra homaa hin beekne warra maal hin beekne jechuudha. Garuu namni kun immoo isaanitti ol jira fakkeenya isaaniitti jechuudha. Fakkeenya isaaniitti kanaafuu nama kanarraallee ilaalanii waan gaarii irraa baratu jechuudha. Waan gaarii irraa baratu. Gaafa isiniin jedhu isinii gala miti waan gaarii irraa baratu ilaalchi isaan kaleessa ijoollee keenya qabanillee geeddaramuu danda'a. Isinii gala miti isinii geeddaramuu danda'a. Maaliif innuu jedhu ga'a. Fakkeenyaatti nama tokko hangafa keerraa hangafni kee waan gaarii yoo hojjete maatii tokko keessatti hangafni kee waan gaarii hojjete atillee waan gaarii hojjechuu yaalta. Sii gala miti atillee waan gaarii hojjechuu yaalta jechuudha. Kanaafiyyuu innuu nama akkasii ta'eetu isaaniif akkas godhee jedhu. Egaa gaafa kana maal godhaa waan gaarii irraa baratu jechuudha. Akkuma kanaa mucaan kun haadha isaa bira hojjette isin jedheera waggaa 15 bira hojjettee egaa badhaasallee argattee jirti jechuudha. Badhaasallee argattee jirti jechuudha. Dhugaa baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Ilaalcha inni nama keenyaaf qabu, ilaalcha inni saba keenyaaf qabu. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko baay'ee jechuun hin beektu na caala hundi keessanuu wanta beektanidha jechuudha. Egaa ilaalcha inni ammallee saba keenyaaf qabu, jaalala inni Itoophiyaadhaaf qabullee baasee agarsiifateera jechuudha. Abiyyi biraan naa gahii jedheeraan jechuudha micaa'ittiidhaan baasee agarsiifateera jechuudha inshaallah. Naa kana isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti ijoolleen Itoophiyaa biyya kana keessattis ta'e biyya kam keessatti ilaalcha namummaa nuuf hin qabani. Sababii kanaafiyyuu kanarraan kan ka'e micaa'oon kunillee jechuudha maaltu ishiitti dhagahame wayiin waan biraa osoo hin taane nama kana suura si faana ka'uu jechuun ishii kan ishiin kana yaaddee fi akka kootte jechuudha. Ilaalcha akkamii namni kun qaba mee jettee kan yaaddudha jechuudha. Dhugaa waaqa innillee fuula ifaadhaan ishii faana ka'e jechuudha. Fuula ifaadhaan wayiin nyaarallee bunne maal hin jenne. Micaa'ittiinillee yeroo sun baay'ee gammaddee turte jechuudha. Isin nama gaariidha. Isin nama baay'ee gaariidha jettee dubbattee turte jechuudha. Egaa dhugaa waaqa jaalala inni qabu biyya keenyaaf jaalala inni qabu Itoophiyaadhaaf baasee agarsiifateera. Isiniin jedha egaa laayik gochuu hin dagatiina. Isin immoo laayik godhaa wanta bareedaa wanta gaggaarii laayik godhaa. Isa kaanu deemnee laayik gochaa oolla waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha. Egaa nuti dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf jireenyi namni jiraatu wayini jireenyi dhalli namaa jiraachuu hin dadhabamu. Garuu gaafa biyya namaa dhuunee gaafa gara biyya garagaraatti imallu jireenya keenya fooyyeffachuuf jireenyi kaleessa jiraannullaa jireenya gaarii jiraachuuf wayii maatii keenya jijjiiruuf wayiin biyya keenya jijjiiruuf jennee jechuudha kan nuti manaa baanu jechuudha. Garuu gaafa as geenye akka waan nuti bakka wanta nyaannu hin qabne waan uffannu hin qabne akka waan nuti bakka waan gadiitti nu ilaalu jechuudha. Dhugaa waaqa kanaafuu nama kanarraati waan guddaa baratu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isinitti dubbachuuf ana wanta na quunname yeroo naani dhufee makiinaa ofti jechuudha. Niitiin gosa dhugaa waaqayyoo jiraataa isinitti himachuudha. Makiinaa ofti wajji suuqii baane achiin akkasumaan jette isin makiinaa qabdu makiinaan jira biyya keessanii jette maaliif hin jiru ree magaalaan kun ikkoo xiqqoodha magaalaa miti kuni kan keenya magaalaan baay'ee guddaadha jedheen itti dubbadhe jechuudha. Isin maatti beektu makiinaa harree malee naan jette dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Innaa kun maalirraa ilaalcha isaan nuuf qaban irraa kan ka'e jechuudha. Ilaalcha isaan nuuf qaban irraa kan ka'e waan akkasii haasofti.
isinii gala miti. Wallaaltee osoo hin taane ilaalchuma gadaantummaa sun ilaalcha gadaantummaa sun waan nuuf qabaniif jechuudha. Jecha akkasii ishiin dubbachuu jechuudha. Malee wallaaltee miti jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf ani yeroo baay'ee nan boona biyya kootti. Maaliif Itoophiyaan haala jireenyaa wayiin haala qaala'insaatu haa ulfaatu malee Itoophiyaan dhugaa dubbachuuf biyyoota kamirraatu addadha jechuudha. Eenyumtuu kana hin beeka. Eenyumtuu kana baasee hin dubbata jechuudha. Itoophiyaan haala qilleensaa taanaan haala wanta hundumaanuu akka addunyaa kanarratti kan Itoophiyaa qixxaatu hin jiru jechuudha. Egaa kanaaf akkasinaan jettee egaa maalidha ilaalcha isaan nuuf qaban irraa kan ka'edha jechuudha. Egaa hamma tokko kanaan boodatti yaadni isaanii jijjiiramuu danda'a jechuudha jedhee nan yaada. Ani maaliif isa laalanii nama guddaarraa yookaan nama jabaarraa waan gaarii baratu waan ta'eef namichi kun wanta gaarii galaa dhalootaaf ta'u kan inni dabarse jechuudha yookiin kan inni godhe jechuudha. Ilaalcha namoota uummata isaanii ilaalcha uummanni isaanii uummata keenyaaf qaban illee akka jijjiiru taasisee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi akka jijjiiru taasiseetiin jira jechuudha. Egaa kana hundumayyuu waan ta'eef waaqayyotu beekaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon kun baay'ee tokko natti tole. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf baay'ee tokko natti tole. Yeroon arge baay'ee tokko anillee nan gammade. Viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti like, subscribe, share gochuun hin dagatinaa. Akkasuma iddoo rakkoon jirutti immoo kana jedha. Komentii naa barreessaa isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Shalom.